Dhiira fedheefuu kennaan ture. Keessa kiyya gartaa, keessa kiyya gartaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu nama bashannansiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun akka na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Egaan akkuma isinitti hime chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Guyyaa muraasa keessatti sabskraayibarii 1,400 ol argachuu danda'eera. Kana kan gootan immoo isin waan na ta'eef warra sabskraayib na gootan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warreen haga ammaatti sabskraayib hin goonellee sabskraayib godhaa. Qophii Oromiyaa 24 irratti seenaan qophiin darbaa ture gara chaanalii kanatti darbeera. Chaanaliin suni rakkoo wanta na jalaa godhateef sanarratti hojjechuu dhaabeera. Yaada jajjabinaa aayizoo jabaadhu kanarratti illee si jajjabeessinaa nama mudataa jechuun yaada jajjabinaa kanaaf qoodaa jirtan hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa. Namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuun dhaggeeffachuu eegalaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti isin dabarsa. Yaa Rabbi yaa gooytaa, maaliif na jalliftaa? Jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa. Dhiira fedheefuu kennaan ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya bira taa'een ergan baradhee booda yuunivarsiitii seenees waggaa 3 barnoota akkaawuntiingiitiin baradheen eebbifameera. Haadhaa fi abbaa koof ani intala dubaraa tokko. Dhiiraafis durbaafis tokkittii ta'een gadameessa haadha koo keessaa kan dhalate ana qofaadha. Sababa kanaaf maatiin koo akka ija isaaniitti na ilaalu, baay'ee na kunuunsu. Qananii adda ta'een hin guddadhe. Baradheen ergan eebbifamee booda fedhii ani hojjechuutiif qabu baankii irra waan tureef hanga waggaa tokkoof baatii 8tti gonkumaa hojii argachuu hin dandeenye. Qabxiin kiyyallee 3 ol ture. Haa ta'uutii garuu homaa hojiin argamu hin dandeenye. Hojiin biyya kanaa silaa maallaqaa fi nama namaanidhaati. Abbaan koo dhama'ee rakkatee yeroo sanatti yoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa nagalchan qarshii 20,000 akka kanfaluu fi waadaa seenee fi warreen qacarani kunis tole jedhanii qarshii 20,000 abbaa kiyyarraa fudhatanii akka na qacaran natti himuun guyyaa qormaataaf na waamanii. Anis naannoon jiraadhu irraa gara bakka qorumsa kana qoramnuutti deemees nan qorame. Firiin qormaataa maxxanfamuuf guyyaan tokko yeroo hafu namichi na qacaruuf abbaa koorraa qarshii 20,000 fudhate naaf bilbilee bakkan siin jedhetti koottuu naan jedhe. Anis biran deeme. Egaa ati erga eebbifamtee waggaa 2 guutuuf baatii 4 qofaatu si hafe. Waggaa 2 booddee baankiin eebbifamaa kamiyyuu baankii irratti hin qacaramne taanaan deebisee hin fudhatu. Kunisiif jireenya kee keessatti carraa addaa waan na ta'eef akka kootti wanta gaafatamte hundumaa otoo raawwattee hojii kanatti qacaramtee natti tolaa jedhee na gaafate. Anis wanti hin gaafatamu gara biraan jiramoo qarshii barbaachisu abbaan koo kanfaleera miti jedheen deebiseefi yeroo kanannis qarshiin kun anaaf homaa miti. Sanuu kan nuti hirannu nama 3tti. Kanaaf akkuma deeggarsaatti malee qarshii kanfaleera jetee hin yaadiinii. Har'a baankii galuu jechuun maal akka ta'e ani sittin himu. Atis fedhii waan na qabduuf gatii kana kanfalaa jirtaa jedhee natti hime. Yeroo kanaanis maaliree kana fi kanaan booddee baankii kanatti qacaramuu fi jedheen gaafadheeni. Yeroo kanannis parsantii 50 fixxeettaa hojii kanatti galuu fi parsantii 50 garuu ana waliin yoo ciiste qofa siif milkaa'aa jedhee ifaaf ifatti gaaffii waliin ciisu na gaafate. Yeroo kanaanis ifadheen hojiinsaa nattafuu qaba malee qaama koo gurgureen hojiin qacaramu jedheen biraa sokke. Gara kutaa ciisichan kireeffadheettis nan deeme. Baay'ee hirqinfadheen boo'ee. Kana duratti jaalallee garaagaraa qabadheen wal qunnamtii saalaas jireenya jibbisiisoo garaagaraa keessa tureera. Haa ta'uutii garuu kanatti hin deebi'u jedheen kakadheen biraa deemeera.
amma bakka kanatti na mudate. Kan isarraa addan ba'e naannoo toora za'a 12 walakkaatti. Dhiira fedheefuu bilisaan kennaan ture. Haatii fi abbaan koo kan hawwan tasgabbaa'uu hojii qabachuu koo anis biyyaa biyyatti kan hin dararamu guyyaa tokkoon waliin ciisee ni dhataanaan maaliif raawwadhu jedhee murteesseen toora za'a 2 walakkaatti waan ati barbaadde irratti walii galeera. Akka ati na qacartu maaliin hin mirkaneeffadhaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanannis inni rakkoon qabu unka warra darabanii galgala sibira taa'een guutaa maqaa kee akka hin beekamneef nama sadarraffaa irratti hin dabarsaa jedhee natti dubbatee halkan sana wal arginee waliin mullee akkuma jedhes godhee ganama ka'ee maqaa koo sadaffaa irratti maxxansee hojii kanatti bifa kanaan nan qacarame. Naannoo torbee 2 booddees namumti kuni haalli kee baay'ee natti toleera hariiroo keenya yoo itti fufne hoo jedhee na gaafata. Nama waliin takkaa ciisanii waliin irraa fagaachuun baay'ee ulfaataadha. Anis naman beeku tokkollee magaala kana keessaa waan hin qabneef walitti dhiyaatu takkaa mana koo takkaa mana isaa waliin bubbuluu eegallee. Baatii 2 booda sin fuudhas jedhee waadaanaaf galee. Kanaan booddee kan narraa hafe maatiin koo kan barbaadan hojii qabadhee fiiraa gaa'ela dhaabbadheen dhala akkan godhadhu waan na ta'eef waa'ee koommoo kan beeku namuma kana waan na ta'eef jabeessee qabachuun qaba jedheen hariiroo jaalalaa keenya jabeesseen hin qabadhe. Waggaa 2 guutuu bifa bareedaa ta'een waliin hin dabarsee. Yeroon yoom wal fuunaree jedheen gaafadhu har'a boriinsaa baay'ee na nuffisiise. Sanaan anis akka tasaa ta'ee abbaan koo gidduu gidduutti ni dhukkubsata waan na ta'eef dhala kee alamii kee argeen du'a waan naan jedhuuf yoo abbaan manaan koo gaa'ela naaf raawwachuu dide dhala yoon godhadhe garuu tasgabbaa'uu naaf danda'a natti gammaduu danda'a jedheen fedhii isaa malee ulfaa'uu akkan barbaadu deemeen haadha koo mariisise. Haati koo gonkumaa yaada kana ni deem. Hiriyoota koo deemeen yeroo mariisisu murteen akkanaa milkaa'uuf hidhiisuunsaa walakkaadha jedhanii natti himanii. Ani garuu ija abbaa koo gammachiisuu waan hin barbaadeef nan ulfaa'e. Daa'imnis gadameessa koo keessatti uumame. Mirkaneeffadheen baatii 2 fi torbee 2 yeroo guutu jaalallee koo kanatti akkan ulfaa'ee fi ittiin hime. Yeroo kanannis qoosaa ta'uu qaba. Fedhii kiyya malee otoo anaan hin eeyyamsiisiin maaliif kana goote jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis ni gammadda jedheen deebisaafi innis deebisee kan hin dhalcheeyyuu guddisuu dadhabeera. Baqadheen dhokadheen icciitii kooksadheen biyya kana keessa jiraachaa jira. Ani haadha manaa kan hin qabuu fi abbaa ijoollee 3ti. Daa'ima ulfoofte yoo barbaadde guddifadhu yoo barbaadde immoo gati. Anaan wanta na galchuun qabu. Sammuun kee yoo siif hojjete akkatti wal barre akkatti waliin buluu eegalle dura adda baasi. Kun immoo gaa'ela ni ta'a jettee gonkumaa yaadiin jedhee mana natti dhiisee deeme. Akka carraa guyyaa sana mana isaa keessan ture. Meeshaa mana isaa keessaa televezyiinii firiijii ilmoo mooyyeedhaan daakuu godheen caccabse. Warreen gubachuu danda'an uffata isaa gadi baaseen gube. Suuraan eebbaasaa waan tokko mana keessatti otoo nafiin hundumaa baballeesseen aariidhaan biraa deeme. Gara mana kootti galeenis guyyaa 3 ofitti cufadheen boo'ee edaa na sobee naganiitu na waliin ture. Ta'us kanaan booddee wantan fidu waan hin qabneef deemeen ulfa kana eenyuun iyyuu otoo mariisisiin ofirraan baase. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Bakkan hojii kana qacarametti kanaan booddee jiraachuun yeroo natti ulfaatu jijjiirraas kan raawwatu isa waan na ta'eef xalayyaa jijjiirraa gara magaalaa biraatti akka na jijjiiruun gaafadhe. Innis har'a moo boru mana seeraatti deemtee na himatti jedhee sodaataa waan na tureef kan eenyuyyuu dursee jijjiirraa naaf raawwate. Kanaanis nama haaraa ta'een dhukkuba koo of keessatti qabadhee jiraachuun eegale. Haa ta'uutii garuu baatii 6 guutuu miirri mukaa'uun ani dabarse kana jedheen jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u. Jiraachuu kiyya yeroon itti jibbedha. Haadhaaf abbaa koorraa uumamuu koo yeroon itti gaabbedha. Qananii ta'ee guddadheen amma immoo dabareen gidiraa arguun jalqabe. Baatii 6 keessatti dhaabbii bareedaa hojjaa simboo bareedaa kan hin qabu ulfaatina kiloogiraama 64 irraa gara 42tti gadi hin deebi'e. Namni dur na beeku ishee moo ishee miti jedhee na bira darbaa. Baatii 6 booddee ijoollummaatii kaasnee kan wal beeknu. Kana duras gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee gaaffii
jaalalaa isaa fudhadheen haa ta'uutii garuu sababa barnootaatti walirraa adda baanee walirraa kan fagaanne waliin magaalan jirutti biddeenni walitti nu fiddee ammas hariiroo jaalalaa eegallee baatii 2 keessatti jireenyan kana dura dabarse na dagachiisee bifa kootti deebi'ee haa ta'uutii garuu namaaf safuudha bakkan dura hojjedhutti hariiroon keessa ture ulfa baasuu koo namni beeku dhufe bakkan ani hojjedhutti dhufee qacaramee jaalala keenya adda baasee kanaan egaa jireenya haaraa fokkataa eenyuuf iyyuu kan hin hawwine nan eegalee kana gidduutti ammas jaalallee gara biraa sabaan kan waliin fakkaanne waliin hariiroon eegalee baatii muraasa erga turree booda maatii beeksisnee gaa'elatti akka seennu nan gaafadheeni innis dhugumatti gaa'elaaf waan na barbaadeef tole jedhee maatii isaa yeroo beeksisu gonkumaa saba keenyarraan adda kan ta'e hin fuutuu saba keenya iyyuu miti magaalatti dhalatte irraan dhalatti dubartii dhalatte siif hin fudhannu jedhanii didaniini innis durumayyuu sabaan adda ta'uun keenyi keessa isaa waan tuttuquuf hariiroon keenyi haa dhaabbatu jedhee yaa rabbii kanuma gara koo dhufetu hin milkaa'u moo'ii jedheen gongumuun eegalee dhiirri kamuu na tuttuqeema waan na biraa deebi'uuf eega kana ta'ee jedheenanis of hin gadhiise maraatuun ta'ee kan bareedu hunda kan na bira dhufuuf fedhii qabus kan hin qabnes ijaan waraaneen qabattoo irraa hiikuu surree irraa buusisuun eegalee nan dibadha nan uffadha nan nyaadha nan dhuga warqee man fakkaadha dhiirotaafis akka barbaadan hin ta'aafi kan natti dhiyaatu hundi amala kee kashlabbummaa keedha malee baay'ee bareeddanaan jedhu anis gaa'elatti seenna nan tasgabbaa'a yoon jedhu harka koo miilla koo kan jedhu isinii jedheen deebisaafi kanaan dhukkubni abbaa koo itti hammaachaa jabaachaa yeroo dhufutti abbaan koo dhala koo toon argiin du'uun qabu jedheen gama hojiif magaalaa Finfinneerraa gara waajjira keenyaa dargaggeessa dhufe tokkoof waliin ciiseen nan ulfaa'eefi kan wal barre guyyaama tokkotti guyyaama wal barre galgala isaa waliin ciisne amantes amanuu baates daa'imni kee gadameessa koo keessa jira jedheen baatii 4 booda bilbileen itti hime kan ulfoofte eenyuufi jedhameen gaafatamuun kiyya waan hin oolleef guyyaan da'e haadhaaf abbaa koo waameen dargaggeessa kana dura jaalallee biyya koorraa adda na baaseef maaloo gatiinaaf kanfalii jedheen seenaa koo kaleessaa itti himeen torbee 2 mana koo jiraachiseen akka abbaa manaa koo ta'etti akka naaf fudhataniif maatii koo amansiiseen abbaan koo na eebbisee daa'ima kiyyas ijaan argee daa'imni koo dhalatee baatii 7 yeroo guutu addunyaa kanarraatii darbee gaafa guyyaa gaddaa dhugaa jiru haadha kootti naasa'ee haati kiyyas baay'ee natti gaddite yaantala koo gaddarrati gadda gara biraa maaliif natti dabaltanaan jedhee hojii waliin silaas dhala koo guddifachuu waan hin dadhabeef haati koo immoo erga abbaan koo boqotee inumaa qofaa waan na taateef daa'ima koo kenneefiin gara hojii kootti deebi'ee jireenya kana karaa tokko yoo guutan karaa tokko immoo hin dhimmisaa hir'atee dhangala'aa akkan dhala qabuu fi abbaa manaa hin qabne hojjettoonni na waliin hojjetanis haa ta'u namoonni naannoo ani jiraadhu jiraatan hundi isaanii ni beeku ergan dhala godhadhee booda deebiseen waan of hin ganneef boca koo duraatti deebi'een ka duraatii ol dhiirri ofitti na hawwata ana waliin guyyaa 1-2 buluuf kan hin hawwine kan hin dhamaane tokko hin jiru konkolaachisaan abbaan konkolaataa abbaan qabeenyaa beekaan wallaalaan jaarsi dargaggeessi kan fuudhee ijoollee qabu kan fuudhee ijoollee hin qabne bilbila koo ijaaf argatee jennaan kan narratti hin bilbille hin jiru tarii kanuma keessaa namni ni baha jedheen kan naaf bilbilu nan haasofsiisa haa ta'uutii garuu dhiirri ani haasofsiisu har'a galgala na waliin haasa'ee bulee immoo sireerra na waliin ciisuu nama barbaadu malee kaayyoof jireenyaaf kan na barbaadu gonkumaa argachuu hin dandeenye alalummaan sagaagalummaan dhiira kam waliinuu ta'uun immoo na haa ga'u jedheen jireenya koof kakadhe booddee yeroo naaf galuti yaa rabbii edaa baadiyyaafis magaalaafis isa jiraatuuf jireenya tokko gootee uumte maaloo baradheen digirii qabadheen hojii argachuu koorraa barumsisaas nattafee hojiinsaas nattafee hiyyeettii ta'een abduu rakkattuu manni ishee kan dhimmisu waan nyaattee dhugdu kan dhabde harka qalleettii ta'een abbaa manaa qabaadheen dhabuu keessatti ijoollee koo waliin akka namaa gammadeen mana xiqqoo tokko keessa jiraadheera ta'ee qulqullummaa kee waliin otoo na jiraachiste jedheen hawwee magaalatti jiraachuu baranii baadiyyaa deemanii jiraatuun baay'ee ulfaataadha haa ta'uutii garuu jireenyi nani magaala kana keessa jiraadhu jireenya foorjidii artifishaaliidha dibadheen kuulameen bareedeen simboo qabaadheen irra keessatti yeroo na ilaalan dhuguma nama bareeduun fakkaadha haa ta'uutii garuu keessi koo eenyummaan koo gurraacha gubataa
ciggaa'a, cincaa'a, fuudhuudhaafillee dhiirri tokko kan hin barbaanne nama gadi deebi'aadha. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Jireenyan deebisee keessa hin seenin jedhetti hojii argachuuf qacaramuuf jedheen karaan cubbuu nani jalqabe kan guyyaa tokko ta'us haa ta'uutii garuu egeree jireenya koorratti balaa ta'ee haga har'aa na gaabbisiisaa, haga har'aa na boossisaa, namaa gadi na jiraachisaa jira. Kaleessa kanan of babbareechee deemu dhiirota ofitti harkisuuf ture. Har'a garuu kanan of babbareechee deemu gaabbii kaleessaan keessi kiyya madaa'ee xuraa'ee ala kootti dhufee akkanan kuffisneef namni na beekus quba isaanatti qabee ayii ishee immoo akkanaan hin jenneefi tarii jireenya akka koo keessa darbanii gaa'ela kan dhaabbatan jireenya gaarii kan jiraatan ni jiraatu ta'a. Haa ta'uutii garuu keessi ofii otoo hin qulqullaa'in jireenyi dhaabbatamu tarii ijaan kan argamu kan namni ilaalee ittiin nama madaalu irra ofiitu bareedaa ta'a malee keessi ofii gonkumaa qulqulluu hin ta'u. Ergaan ani dubartootaaf obboloota koof kan hin qabu tokko yeroof jettanii of hin goyyomsinaa. Yeroon ni darbaa. Wanti isin ittiin goyyomfamtan kanaan kanan godha kan jettanii garuu guyyaa biraa deebisee dhufee jireenya keessan hubee godaannisa jalqaba irratti isinitti ta'ee booddee immoo akka isin jabaattanii jireenya itti aanutti hin dabarreef gaaddidduu isinitti ta'ee isinitti dukkaneessee dhuma keessan argachuuf akka hiriyoota keessanii ta'uuf dhamaatiin taane dhamaa balaa irratti balaa cubbuu irratti cubbuu yakka irratti yakka hojjechuun jireenya keessanitti dhufuu danda'an dhaamsa kooti. Eenyummaa gaarii malee hojii gaarii qabaachuun bu'aan qabu. Eenyummaa gaarii malee miindaa bareedaa nyaachuun faayidaa hin qabu. Wanti hundumtuu lafa kanarratti uumaman ni bareedu. Haa ta'uutii garuu gahee fi bakka qabu. Bakka gahee isaaniitti yoo hin argamne hundumtuu dhulaan dhula ta'ee nama keessa seenee jiraachuu nama dhorkaam. Har'a garee dubartootaa single mom jedhamani keessatti ramadama. Jireenyi koo borii maal akka ta'e ani hin beeku. Hangan danda'e garuu of qabeen jiraachuu nan barbaada. Al takka takka aariin gaabbiin miira ani hin beekneen anumaanuu manaa utaalchee na baasa. Kunis deebisee balaa gara baraarratti akka nan kuffisneef har'allee nan sodaadha. Ta'us garuu kaleessa wallaalummaatu jireenya kanatti na seensise. Har'a garuu yoon waa fedhe jireenya koorratti godhe of beekaa, ofin hubadhaa. Kan kaleessaaf gaabbeera waanan ta'eef baga ofiin hin jedhu. Kanarraa garuu balleessinaan ofiif dhiifama deebisee raawwadhu. Bara jireenya koo hafte keessatti ofis waaqas gammachiiseen gaabbiidhaan deebi'een jiraachuun barbaada. Isin seenaa koo dhaggeeffattan immoo yaada keessan naaf qoodaa, kadhannaa keessanittis na yaadadhaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aa laallee guddaa akka barattan hedduu akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jajjabeessaa yaada jajjabinaa kennaa fi jechaa kan argamtan chaanalii haaraa maqaa Gammachiis Tashomee maqaa kiyyaan baheeni chaanaliin kana dura irratti dalagu rakkoo wanta na jalaa godhateef haga yoonaatti subscribe kan hin goone subscribe godhaa, like kan hin goone like godhaa, share kan hin goone share godhaatii na jajjabeessaa guyyaa guyyaadhaan akka durii akkan irratti dalaguuf jecha haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa.